Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii isa jedhamuun naannoo biyyoota 7 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kanas subscribe share like gochuu hin dagatinaa. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa yookaan daawwadhaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa immoo karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan dabalee jira jechuudha. Kan kaleerra biyyoonni hundumtiyyuu dabalanii jiru jechuudha. Naannoo biyyoonni birii 2 birii 3 illee dabalan jiru guyyaa har'aa kan saantiba 20 30 50 dabalanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa salphumatti kaleerra dabalee jira jechuudha. Gabaabumatti guyyaa har'aa dabalee jira. Karaa baankiitiin immoo akkuma dheengaddaatti jechaadha. Har'aan guyyaa afuunatti fakkaata karaa baankiitiin kan dubbadhee ture. Har'a reessumaan qabadhee dhufe jechuudha. Irruma deebiidha malee garaagarummaa hin qabu jechuudha. Karaa baankiitiin akkuma jedhe hin qayyaramu jechuudha. Karaa baankiitiin ji'atti yookaan torban lamatti ji'a lamayyuu turuu hin danda'a jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin miti jechuudha. Itiyoo Bilaak Maarkeettiin si'aatidha. Si'aatitti guyyaatti hin qayyaramaa jechuudha. Guyyaatti yeroo 2-3 qayyaramuu hin danda'a karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin jechuudha. Otuma isaan onlaayinii gubbaarra jiranii hin qayyaru jechuudha. Hin jijjiiramaa jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin guyyaatti yeroo 4-5 iyyuu qayyaramuu hin danda'a. Garuu karaa baankiitiin dhaabbataadhuma jechuudha. Ji'atti yookaan ji'a lamatti fa'aa qayyarama malee dhaabbataadha jechuudha. Salphumatti biyyoota inni qabadhee dhufe immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Ooman riyaala, Kuweet dinaara, Bahreen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yowaanii, Swiss birankii, paawundi sterlingii, yuuroo, turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiin immoo biyyoota 7 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, paawundi sterlingii, yuuroo, Saawud Arabiyaa riyaala, Dubaay dirhaama, Kuweet dinaara fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Amma Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 57 fi saantiba 61 jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan. Karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo doolaariin Ameerikaa tokko guyyaa har'aa birii 100 fi birii 24 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin jecha kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 13 jechaadha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaatiin. Karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Kanaadaa doolaariin tokko birii 84 fi saantiba 62 jechuudha. Kun karaa baankiitiin jechaadha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 1 fi saantiba 47. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 42 fi saantiba 91 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo jechaadha. Biriin Duubaay tokko dirhamni Duubaay tokko baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Birii 33 fi saantiba 76 jechuudha. Kun karaa baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 41 fi saantiba 98 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaatiin Saawud Arabiyaa riyaalli tokko birii 33 jechuudha. Birii 33 ta'a jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin jechuudha. Birii Saawudii kan itti aanu Ooman riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 8 fi saantiba 94. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 500 fi birii 13 fi saantiba
17 jechaadha. Karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo Kuweet diinaarri tokko birrii 300 fi birrii 94 fi saantiba 88 sharafamaa oolee jira jechuudha guyyaa har'a karaa baankiitiin kana fakkaata jechuudha karaa Itoo Black Marketiin irree. Kan itti aanu baareen diinaarri tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 17 fi saantiba 44. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 28. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 21 fi saantiba 83. Swiss Frankiin tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 89 fi saantiba 24. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 77 fi saantiba 47 jechuudha karaa Itoo Black Market. Yuuroon tokko immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 100 fi birrii 28 fi saantiba 33 jechuudha. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 11 fi saantiba 04 jechuudha karaa Itoo Black Marketiin. Karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaatiin immoo paawundi sterlingiin tokko birrii 100 fi birrii 52 fi saantiba 38 jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 26. Turkii liireen tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 05. Kan itti aanu Ijipshaadha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 14. Yemen rihaalli tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Israa'el sheqeliin tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 44. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55. Indiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 84 sharafamaa oolee yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kun karaa Itoo Black Market.com yookaan gabaa gurraachaan kana fakkaata jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaaniif Beerut jirtan jechaadha. Joordaaniif Beerut fakkeenyaaf keessattuu warroonni mana jirtanii jechaadha. Joordaaniif Beerut birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu warroonni madaabii jirtan diinaara fi tika fudhatan doolaariidha jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Lebneenirree keessattuu warroonni mana madaabii jirtan sinirree birrii biyya sanaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut immoo baay'ee xiqqoodha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaati gadi birriin Beerutii jechaadha. Akka birrii Paakistaan, akka birrii Yemenii jechaadha. Birrii tokkitti biyya sanaa, birrii tokkitti Itoophiyaan ta'u. Isinillee gabaabumatti Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni mana madaabii Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu malee doolaarii garuu doolaarii fakkeenya Ameerikaa doolaarii bichaa miti Kanaadaa doolaarii hin jedhanii jira. Awustiraaliyaa doolaarii irra hin jira jechuudha. Isa kecha garuu isin kan fudhattan maal fudhattu Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan yoo ergattanii jechuudha. Ameerikaa doolaariin guyyaa har'aa meeqa ta'a? Birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 61 irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankii daldala Itoophiyaatiin yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 24 jechaadha. Birrii 100 fi birrii 24 karaa baankii daldala Itoophiyaatiin yoo ergattanii jechuudha. Warroonni Beerutii fi Joordaan jirtanii jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaa'ii jirtan salphumatti akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan diinaara fudhattanii jechuudha. Akkasumas immoo kan Beerut jirtan
paawundii fudhattanii jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a malee birri biyya sanaa hin ta'u jechaadha. Egaa viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.